Yooyyaa jenneerra har'as viidiyoo vaariyaalii ajaa'ibaa qabu finnee jirra. Viidiyoon kun viidiyoo akkam yoo jenne wajjumaan ilaalla. Viidiyoo ummata Arabaa haa ta'u, ummata adii haa ta'u, walumaa galatti garaagarummaa ummata adiitii fi garaagarummaa ummata gurraachaa ilaalla. Ummanni adiin kun qoosaa seetanii ummata adii wajjin hin taphatina. Ummanni ijoolleen keenya ka biyya alaa jiru biyyoota keessattuu biyyoota Arabaa keessa warri jiran qoosaa ummata Arabaa wajjin qoosina. Maaliif ummata adii kana akkuma viidiyoo kanarraa hubattan ummanni ummata namaaf yaadu miti. Ummata dhaabatee sitti kolfu yoo ati gammadde yoo ati miidhamte jechuudha. Ummata yeroo ati miidhamte gammadee gammachuun sitti kolfuudha ummanni kun. Kanaafuu of eeggannoo cimaa ummata adii irraa akka namni kenna ni miidhamaa si beeka. Miidhamtee akka ati miidhamtu waan beekuuf sirraa si eegaa jechuudha. Namni tokko yoomaa wallolee yeroo qalbii dhiise amma kuni taphni kuni tapha qoosati. Tapha qoosaa taphuma qoosaa addunyaa kanaa osoo ta'u natu mo'ata jechuuf miidhaa osoo inni itti warwaatu gocha garaagaraa irratti raawwata. Ummanni isa duuba jirullee hamilee dhayaaf. Ummanni isa duuba jirullee hamilee dhayaaf. Kana jechuun ummanni adii sammuun isaanii hin yaadu jechuu agarsiisa. Namni ummanni gurraachi kun sammuus qaba, namaafis yaada. Kanaafuu amma shamarran keenya fi dhiira keenya fi warroota biyya ormaa keessa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan of eeggannoo ummata adii wajjin taphachuu fi qoosaa garaagaraa wajjin kolfuu irraa of qusachuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu kanumaa nagaa